dhaggeeffattoota keenya kabajamoo kun raadiyoo mataa kiyyaati sagantaa filannaa sirbaa dhaggeeffachaa jirtan sirba filachuuf yeroo ammaan tana pirezidaantii naannoo Somaalee duraanii Abdii Illee sarara bilbilaa irratti argama. Abdii Illee gaa aangoota mootummaa ati sirba afeeruuf barbaadde na harka jiru maqaan isaanii jechuudha. jalqaba irratti kan ati sirba afeeruuf yaadde Subhaat Naggaa yookaan Abbooy Sibaatii fi sirba kam afeertame? Nagarsiisu booddee Abbaa Caayyeetiifis sirba afeeruu barbaadde sirba kam Abbaa Caayyeetiif afeerta? Geetaachoo Asaffaatii foo? Akkasuma ammas Geetaachoo Raddaatiif sirba kam afeerta? Farshoon batanee machaa'uun isha fiituu isuu dabalee dhiirummaa lamaanii ta'uu. Dhugaatii dhuganii machaa'uun isha fiituu isuu dabalee dhiirummaa lamaanii ta'uu. Aziif Masfiiniifis sirba Amaariffaa tokko akka qopheessiteen dhage sirba kam afeertaaf? Yeroo aangorra turtetti waayillan kee keessaa tokko pirezidaantii naannoo Hararii duraanii Muraad Abdul Hadiiti. Isaafis sirba afeeruuf qophooftee jirta. Mee sirba kam Muraad Abdul Hadiitiif afeerta? Gara qilinxoo jechuu keeti dhufa jennaan yaadadhe Baraka Simoon yeroo ammaan tana qilinxootti si biratti argama. Yeroo si bira ga'e sirba kam isaa afeerte? Yeroo ammaan tana iddoo teetan duraanii dura taasoo deeppaa kan ta'e Ahmad Shideetiif sirba kam afeertame? Yoninga buusi hojjate malee siif gayuuf jiraatti faaraka. Pirezidaantii naannoo Somaaliyaa ammaa Mustafaa Muhammadiifis sirba afeeruu barbaadde sirba kam afeertaaf? Muummee ministeera Itoophiyaa ammaa kabajamoo Dr. Abiy Ahmed mee sirbaan maal jechuun ni barbaadde? Sidura dhaabbatuun hin kampaatte isheen wanaan goote. Akkasumatti ammas pirezidaantii naannoo Oromiyaa Dr. Kabajaa Lammaa Magarsaatiif sirbaan dhaamsee ati itti dhaammattu yookaan ergaan itti dabarsituuf maali? Hojite onnee tosii galate hordan garaatu naraaf amaanti agarraani jaan tajaajila keete obboite tolobo. Jawaar Mohammadiif sirba tokkoon dhaamsa dhaammadhu yoon siin jee maal jettee itti dhaammatta? Dhuga isa abbaan malaa Abdiillee gaafii takkaan si gaafadha. Eegaati hidhamte pirezidaantiin naannoo Amaaraa Gaddoo Andaargaachoo aangorraa ka'uudhaan Dr. Ambaachoo Mokonnon bakka buufamee jira. Jara lamaan kamtu rooyya? Walirraas wayyaan qabu bineensi bineensuma waan hafuun qaban namaa. Dr. Ambaachoon duruu daangaa Oromiyaa dhidhiibuu eegale fakkaata. Muuxannoo qabdurraa maal isaaf dhaamta? Ataabatu taa'ee ofiisiin nalee. Pirezidaantiin Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el nama akkamii mee jecha gabaabaa tokkoon ibsi?
muummee ministeera Itoophiyaa duraanii Hayilamaariyaam Dassaalenyiif sirba tokko afe. Ati kabaasaati ajaa'ibaa qabda hiriyoota biyyaanii wala faana binda. Abdiillee gaa maayyeerratti mataa keetiif sirba tokko afeeltee gargar ba'a. Erga hidhaa seente maaltu si dhageeme? Sirba kamiinii kan dhaamsa dabarfattu? Boyoon namoonoo adiinuun deebi'a osoon duraan hayyame gorsa wangeeyaa silaa waan mudatu herentoo halayyaa. Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo Afeerraan sirbaa irraaf kana fakkaatti. Nageetti.